Abbichuun hoogganaa nageenyaa fi misoomaaf dhamoodha. Hidda hiyyummaa fi boodattafummaa dachee Itoophiyaa irratti dagaagee ture hundeedhaan buqqisuuf boqonnaa malee dafqee kan hojjechaa jiru Abbichuudha. Abbaan biyyaa kun seenaa guddaa hojjeteera. Itti fufiinsaanis seenaa gaggaarii uummata isaa keessatti bu'uuressee darbuudhaaf kutatee ka'eera. Imala isaa dura kan dhaabbatu hunduu daaraa botoroo ta'u malee tasuma hin milkaa'an. Abbichuun akkuma jedhee fi karrusetti waan yaade mara tattaaffii cimaa taasisuun milkeessaa jira. Itoophiyaanis daaraa hiyyummaa ofirraa urguftee daandii haaraa kan himala badhaadhinaa jijjiiramni itti heddummatu ilma ishee waliin imaluu eegaltee jirti. Bu'aan dadhabbii gooticha kanaan argames haalaan kan abdii namatti horu yommuu ta'u, diinota keenya warra gadaantummaa malee jijjiirama Itoophiyaatti hin amanneef immoo mataa dhukkubbii guddaa ta'uu danda'eera. Abbichuun goota misoomaa fi nageenyaati. Mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaan hoogganamu rakkoo uummataa furuuf kutannoo cimaa qaba. Paartiin kun imaanaa uummataa galmaan ga'uuf sochii inni taasisaa jiru uummata kan gammachiisedha. Badhaadhinni tarsiimoodhuma isaa keessatti fedhii dhala namaa guutuuf kan kaayeffatedha. Kanumarraa ka'uun badhaadhina uummataa milkeessuuf dhimmoota hudhaa ta'an furuuf sadarkaa federaalaa, magaalaa Finfinnee fi naannoleetti kallattiin uummata mariisee waliigaltee gaariirra ga'aa jira. Ajandaawwan mariif diriiranii fi yaadota pirezidaantii paartii badhaadhinaa irraa ka'aa ture irratti uummanni haala gaariin gammadeera. Paartiin badhaadhinaas yaadotaa fi gaaffiiwwan uummata irraa ka'aa turan karaa adda ta'een furuuf kutannoo qabu agarsiiseera. Badhaadhinni uummata isaa waliin mari'atee rakkoo inni hin furre tasuma hin jiru. Dhugumatti mootummaan akkanaan gadi bu'ee uummata isaa waliin mari'atee rakkoo jiru furuun adeemsa milkii badhaadhinaa biyyaa ariifachiisu mootummaa badhaadhinaan durfamu qofaadha. Walqixxummaa fi haqummaadhaan saboota biyyattii hunda kan geggeessaa jiru badhaadhinni waldhabdee fi garaagarummaa yaadaa kamiyyuu karaa duudhaalee dimokiraasii eegeen akka furamuuf gadi bu'ee sagalee uummata isaa dhaggeeffachuun gaaffii uummataa deebisuun biyya dimokiraasiidhaan ijaaraa jira. Badhaadhinni kan uummataati. Uummannis badhaadhina irraa abdii guddaa qaba. Paartiin badhaadhinaas uummata Itoophiyaa irraa fudhatamummaa guddaa qaba.